Champions League Awurooppaatiin Real Madrid fi Liverpool waliin ramadamaniiru. Shaampiyooniin dorgommichaa Paris Saint-Germain kilaboota ciccimoo akka Barcelona waliin akka taphatuuf sagantaan ba'ee fiira. Misbaa'uddin Shifa. Champions League Awurooppaa kan bara dorgommii 2025 kaleessa kilaboota 36 hirmaachisuun ramaddiin jalqabaa Monaakootti ba'e. Dorgommii bara kanaan eenyutu shaampiyoon ta'a deebii hawwiin eegamuudha. Xumura caamsaa darbee Paris Saint-Germain goolii 5-0 Inter Milan injifatee yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii ergateen booda marsaa 71ffaan dorgommii jaalatamaa addunyaa jedhuuf eegala. Kilaboonni bifa liigiitiin taphoota 8 dirree fi dirree isaaniitiin alaa taphatan eenyu waliin akka morkatan beekanii jiru. Carraa ramaddiin Ligi Monaakootti kaleessa baheen taphni Liverpool Real Madrid simatu hawwiin eegama. Trent Alexander-Arnold gara Anfield deebi'uun kilaba isaa durii faallaa ta'uun morkata. Liverpool Inter Milan fi Atalanta waliinis kan taphatu ni ta'a. Real Madrid ammoo Liverpoolin dabalata Manchester City fi Juventus faa waliin ni taphata. Shaampiyoonii dorgommichaa Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Munich, Tottenham, Newcastle, Atalanta faa waliin ramadame. Taphni Barcelona fi Paris Saint-Germain walitti fiduu tapha cimaa eegamuudha. Taphattoota ciccimoo kan akka Lamine Yamal, Rafinha, Robert Lewandowski fi Pedri, gama PSGtiin Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doué fi Vitinha waliin morkiin taasisan Nukampitti si'oomina addaatu uumam. Barcelonaan Paris Saint-Germain dabalatee Chelsea fi Newcastle waliinis ni taphata. Arsenal, Bayern Munich, Inter Milan fi Atletico Madrid faa waliin ramadame. Taphataan Napoli Kevin De Bruyne gara Itaad deebi'uun Manchester City waliin faallaa ta'uun kan taphatu si'oominaan eegama. City'n kilaboota Jarman Borussia Dortmund fi Bayer Leverkusen waliinis ni taphata. Chelsea, Arsenal fi PSG waliin kan taphatu Bayern Munich dirree isaatiin alaa gara Cyprus imaluun tapha jalqabaan Pafos waliin taphachuun eegala. Real Madrid gara baha fagoo Kazakhstan imaluun Khairat Almaty waliin morkata. Bodo Glimt, Pafos fi Khairat kilaboota yeroo jalqabaatiif Champions League Awurooppaa irratti hirmaatan yoo ta'an fageenya maayilii 4,000 ol imalanii tapha injifachuun taphattootaaf ulfaataadha. Khairatiin kan mo'ame Celtic ragaadha. Kilaboota gurguddoo keessaa Paris Saint-Germain ramadii isa ulfaataadhaan ta'us gahumsa ittiin marsaa itti aanutti darbuu qaba. Chelsea, Bayern Munich, Barcelona, Napoli, Benfica, Atalanta fi Ajax morkattoota isaatiin. Manchester City fi Liverpool taphoota 8 dhufan morkattoota ciccimoo isaan eeggata. Faallaa kanaan Arsenal fi Tottenham UEFA'n sarkaa baasuun morkattoota laaftoo isaan qaqqabee jira. Kilabiin Turkii Galatasaray osoo hin eeggamin fagoo deemuu danda'a jedhamees eeggama. Victor Osimhen dhaabbiin erga mallatteessifateen booda Leroy Sané bilisaan argate. Erling Haaland, Rafinha, Hugo Ekitike, Victor Yokeresh, Harry Kane, Joe Pedro, Ousmane Dembele eenyutu goolii hedduu golchee xumuraanis kan jedhu ni eeggama. England irraa kilaboonni 6, Spain irraa kilaboonni 5 kallattiin hirmaatanii jiru. Garuu kilaboonni Scotland, Celtic, Serbia, Poland fi Ukraine carraa kilaboota tokkollee hirmaachisuu hin arganne. Caaseffama haaraa bara darbee eegaleen kilaboonni 36 bifa liigiitiin kilaboota 8 waliin 4 dirree isaanii irratti 4 ammoo dirree isaaniitiin alaa imaluun ni taphatu. Sarkaa 8 jalqabaa keessatti kan xumure kallattiin marsaa 16 darba. Saglaffaa hanga 24ffaan kan xumuru marsaa mo'atanii darbuu kan qaqqabu yoo ta'u kilaboonni sarkaa 25 gadi xumuran dorgommichaan alas ni ta'u. Sirna edda Monaakootti qophaa'e kanarratti Chelsea'n kilaba jalqabaa waancawwan sarkaa kilaboota Awurooppaatti dorgoman hunda injifatee jedhamuun beekamtii fudhatte. Namoota carraa baasaa turan keessaa tokko kan ta'e Zlatan Ibrahimovic badhaasa Presidential Award argatee jira. Taphoonni torbee jalqabaa fulbaana 6 akka eegalanis beekameera. Oduu jijjiirraadhaan wal qabatanitti yoo ceenu Chelsea'n Alejandro Garnacho mallatteessifachuudhaaf walii galeera. AC Milan immoo taphataa sararratti isaa Manchester City Manuel Akanji mallatteessifachuuf fedhii qaba. Abdurrahman Amin dabalata isaa qindeesseera. And Garnacho! That is of the very highest order. Chelsea'n Alejandro Garnacho Manchester United irraa mallatteessifachuuf walii galeera. Akka gabaasa zaatileetifitti Chelsea'n jijjiirraa taphataa kanaaf paawundii miiliyoona 40 Manchester Unitediif ni kaffala. Lammiin Argentina ganna 21 Garnachoon walii galtee waggaa 7 hanga bara 2032 isa tursiisuu mallatteessuuf yoo murteessu har'a qorannoo fayyaa ni xumuraaf eeggama. Garnachoon bara darbe liigii Awurooppaa taphoota hundaa taphachuun tapha xumuraa irratti Amorim daqiiqaa
daqiiqaa 20 qofa fayyadamanii taphatichi guyyaa sanarraa kaasee ilaalchi leenjisichi naaf qaban sirrii miti anis akka kilabicha waliin hin turre bareera jedhe. Garnaachoon taphoota walii galaa 51 Manchester Unitediif taphateen goolii 11 galchee 10 ammoo hiriyoota isaatiif mijeesseera. Taphatichi gatii kanaan Chelseaf yoo mallatteessee Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku fi Angel Di Mariaatti aanuun taphataa Manchester United maallaqa guddaa irraa argate afuraffaa ta'a. Kana malees taphataa qaalii akkaadaamii Manchester United maallaqa fooyyetti gurgurame ta'uun riikardii haaraa ni galmeessa. Manchester United gaaffii Kobe Mainoo ergisaan kilabicha gadhiisuuf gaafate fudhatama dhabsiiseera. Taphataan sarara jidduu akkaadaamii Manchester United keessaa guddate kun sababa tooftaa taphaa Ruben Amorim hordofaniin yeroo taphaa argachaa hin jiru. Kanatti kan dallane taphataan umrii 20 kun ergisaan akka isa gadhiisaniif gaaffii dhiheessee fudhatama dhabeera. United taphaticha tursiisuu akka barbaaduu fi cimii hojjedhu iddoo kee kabachiisi jechuun Amorim kallattii kenneefiira jedhame. Tottenham Javi Simon RB Leipzig irraa mallatteessifachuuf euro miliyoona 60 walii galeera. Spurs ammatti euro miliyoona 60 yoo kaffalu boodarra miliyoona 10 bu'aa taphatichaa irratti hundaa'uun ni dabala. Javi Simon umrii isaa 7tti akkaadaamii Laameesiyaa galuun boodarra bara 2019 PSG'f mallatteessuun ni yaadatama. Bara darbee RB Leipzig dorgommii hundaan taphoota 33 taphateen goolii 11 galchuun 8 hiriyoota isaatiif mijeessee gooliiwwan 11 keessatti hirmaateera. AC Milan taphataa sarara ittisaa Manchester City Manuel Akanji mallatteessifachuuf hojjechaa jira. Kilabichi Malik Taa'u Newcastleef gurguruun bakka isaa Akanji buufachuuf barbaadaa jira. Atleetik akka gabaasetti Manchester City'n taphaticha dhaabbiin gurguruu barbaada. Kana yoo ta'e ammoo AC Milan Akanji dhaabbiin mallatteessifachuuf taphattoota biroos gurguruuf dirqama jedhame. Kilabni Tarkiyyee Galatasaaraayis kilaba biraa Akanji Manchester City irraa barbaadaa jirudha. AC Milan Christopher Nkunku Chelsea irraa mallatteessifachuuf walii galeera. Kilabichi lammii Firaansi ganna 27 kanaaf paawundii miliyoona 36 kaffaluun waliigaltee waggaa 5 mallatteessifachuuf walii gale. Bara 2023 erga Chelsea mallatteessee Nkunkuun waggoota lamaan darban goolii 18 qofa galchuun ga'umsa isa irraa barbaachisu hin agarsiifne. Leenjisaan Chelsea Enzo Maresca ammoo taphataa kana filannoo isaaniitiin ala taasisuun bara kana tapha tokkollee hin fayyadamne. Jose Mourinhoon hojii leenjisummaa Fenerbahce irraa gaggeeffaman. Iddoo deeman hundatti dubbii ijoo ta'uudhaan kan beekaman Jose Mourinhoon turtii waggaa tokkoon oliitiin booda hojii leenjisummaa Fenerbahce irraa ka'aniiru. Kilabiin Tarkii Fenerbahce roobii darbee Benficaadhaan mo'amuudhaan hirmaannaa Champions League Awurooppaa dhabuu isaan Jose Mourinhoon akka hojii irraa gaggeeffamaniif sababa ta'eera. Liigota jajjaboo Awurooppaa Serie A, Premier League England fi La Liga Spain keessatti leenjisummaadhaan muuxannoo yeroo dheeraa kan qaban Jose Mourinhoon bara 2024 irraa eegaluudhaan Fenerbahce leenjisaa turaniiru. Akkuma hojii eegalaniinis hoggansi Fenerbahce waa'ee liigii biyya isaanii odeeffannoo sobaa naaf kennee osoo dursee dhugaa jiru beekee asin dhufu jechuudhaan dubbatee ture. Taphoota 62 kilabichaa leenjiseen 37 injifachuun 11 mo'amuudhaan 14 immoo qixa ba'eera. Ole Gunnar Solskjaer hojii leenjisummaa kilaba Besiktas irraa kaafame. Taphataa seenaa qabeessa duraanii Manchester United Ole Gunnar Solskjaer waggoota 4 hojii leenjisummaa malee erga tureen booda amajjii darbe leenjisaa Besiktas ta'uun qaxarame. Ta'us ga'eessi umurii 51 kun qabxii gadaanaa kilabichaa keessatti galmeessiseef murtee hoggansaatiin hojii leenjisummaa irraa gaggeeffame. Besiktas hirmaannaa Conference League Awurooppaa argachuudhaaf tapha maddiitiin dura kilaba Switzerland Luzern Sport jedhamu mo'amuudhaan dorgommichaaf osoo hin darbin hafe. Taphoota 29 kilabichaa leenjisee keessaa 15 injifachuudhaan 9 immoo mo'ameera. Manchester United waancaa Carabao Englandiin mo'amuudhaan erga dorgommicha keessaa ba'een booda qeeqni itti heddummachaa jira. Tooftaa taphaa Ruben Amorim taphattootaaf mijataa miti jedhamaa jira. Dabalanni isaa akka taanutti dhiyaata. Ready to seek advantage from the situation.
Manchester United Grimsby'n erga mo'ameen booda taphataan duraanii Aston Villa Gabriel Agbonlahor taphattoonni fi Ruben Amorim qoosaa turanii deeggartootaaf beenyaatu barbaachisa jedhe. Phil Jones immoo filannoo taphattootaa fi tooftaa taphaa boca hin qabne jechuun qeeqe. Kilaba diviiziyoona arfaffaa waliin taphattee gaafa mo'amtu kuni rakkoo goolii eegaa qofa miti. Rakkoo taphattoota hundaati. Anaan baay'ee na naasise. Waan jijjiiramuu qabu jijjiiree ilaaleera. Garuu fooyyeensa dirree keessatti hin argine. Taphattoota 22 jijjiiree fayyadamuu waan hin dandeenyeef guutummatti wanti jijjiiramu jira jechuun Ruben Amorim rakkoo isaanii akka taane dubbatu. Manchester United seenaa gadaanaa galmeessisuu tapha kanaan hin eegalle. Ruben Amorim erga gara kilaba kanaa dhufanii bantaan injifannoo kilabichaa 24.7 erga Sir Alex Chapman Ferguson gadhiisanii isa gadaanaadha. Taphoota Premier League 29 keessaa Manchester United 7 qofa injifate. Qabxiin 42 bara darbe walitti qabatan erga moggaasa Premier League'n dorgomamuu eegalee kan jalqabaati. Amorim tapha Premier League 29 irraa qabxii 28 qofa argate. Seenaa kana fooyyessuuf taphattoota sarara fuulduraa sadi Maatiyaas Kunyaa, Brian Mbeumo fi Benjamin Sheshko paawundii miiliyoona 200 mallatteessifatus akka yaadan hin taane. Reefuu taphoonni hagayyaa hin xumuramne. Taphoota sadi qofa taphatanis waa'een gaggeeffamuu Ruben Amorim haasa'amuu eegaleera. Deeggartoonni Grimsby barii haa gaggeeffamu jechuudhaan itti qoosaa turan. Manchester United miseensa taphattoota qaaliiti. Gatiin taphattoota kilabichaa paawundii miiliyoona 700 fi miiliyoona 65 baasa. Grimsby'n garee paawundii miiliyoona 4 qofa baasudha. Gatiin waliigalaa Grimsby Manchester United keessatti taphataa tokko hin bitu jedha Transfer Market. Ruben Amorim tooftaan taphaa isaa 3-4-3 taphattoota isaatii akka hin taane fudhachuu diduun Manchester United seenaa gadaanaa kana galmeessise. Diego Dalot fi Tyler Fredrickson ittisni isaanii laafaadha. Andre Onanaan kubbaa rogarraa ka'u to'achuu irratti ammas hanqina akka qabu mul'ise. Kobe Mainoo fi Manuel Ugarte sarara gidduu irratti tapha kana to'achuu hin dandeenye. Taphattoonni sarara fuulduraa sadan yeroon goolii galchuu dadhabuun isaanii xiqqaate jedhanii peenaalitii ofirraa baasuu fakkaatu rukutan. Rakkoon nama dhuunfaa hin mul'atu. Kanaaf rakkoon Manchester United eenyudha? ESPN kana hunda keessaa akka arbaa guddatee kan mul'atu tooftaa taphaa Ruben Amorim 3-4-3 jechuun leenjisichatti quba qabe. Finds the net for the first time in United colours. Handled it well. Gaaffii guddaan kana booda falli maalii kan jedhudha. BBC'n Ruben Amorimin kan deebuu miti jedha. Miseensi abbaa qabeenyaa Sir Jim Ratcliffe, hojii gaggeessaa olaanaa Omar Berradaa fi daariktarri teeknikaa Jason Wilcox kallattii fi egeree Manchester United murteessuu danda'u. Isaan kun warreen Erik ten Hag waliigaltee kennuun ji'a sadiin booda gaggeessanidha. Osoo Ruben Amorim walakkaa bara dorgommii hin dhufu jedhee diduu gara kilabichaatti fidanidha. Kanaaf fala barbaaduu danda'u. Premier League Englandiin kilaboota akka Burnley fi Southampton kan taphate Charles Austin garuu taphattoonni Manchester United Ruben Amorim taphachuu erga dhaabanii turaniiru jedhe.